Guys, gama channel ko bagana gaan dhuftan har'a kan ilaallu akkaataa itti galmee barattootaa maqaa barattootaa jechuudha fi information barataa kana wal qabate itti qindeessinu ta'a jechuudha. Kunis kan ilaallu maaltu jira maqaa barataa kana qindeessuudhaaf manneen barnootaa keessattuu gara baadiyyaa jiran aksesii koompitaraa qabaachuu dhiisuu danda'anii kanaaf ani kaniin isinitti agarsiisu bakka salphaadhaan isaa baay'ee salphaa ta'een akkaataa itti manneen barnootaa kun moobaayilii isaanii irratti jechuunis android foonii fayyadamanii galmee kana qindeessan isinitti agarsiise jechuudha. Okay guys, welcome channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa jechaa intro kana booda walitti deebina jechuudha. Jalqaba irratti maal goona application tu jira. Application Excel mobile irratti hojjetu jechuudha. Applicationota baay'eetu jiru. Garuu application kana keessa kaniin ani filadhe fi itti fayyadamuudhaaf baay'ee salphaa ta'e isinitti agarsiisa. Linkii isaa description video kana jalaa ni argattu. Ani linkii kana paste godheetiin eegale jechuudha. WPS Office Lite maaliif kana filadhe yeroo itti qindeessinitti advertisementonni garaagaraa akka nama rakkifneef inni kun application fooyyee ta'ee natti mul'atee jira jechuudha. Excel keessaa isa moobaayilii irratti fayyadamnu kana real quick installing godha. Okay, install godhaa jira. Gara megabyte 74 install godha jechuudha. Play Store irraa bifa kanaan eega install nu ta'e booda open goona jechuudha. Kana read agree goone next start goone jechuudha. Login godha. Akkaatuma itti moobaayila keessan gosa moobaayila keessan irratti hundaa'e jechuudha. Kana next goone ni xumurraa open template tokko open godhee isinitti agarsiisa. All documents gatti galmee kana moobaayila keenya irratti qindeessinu ilaalla jechuudha. I think all documents faayila as keessaaniin qaba. Kuni template sadarkaa tokkoffaati. Batanii garaagaraatu jira jechuudha. Asirra home tu jira, view tu jira, data insert, review kan jedhutu jira. Nuti home irratti click yeroo godhanne moobaayilaa yeroo gadi qabne jechuudha. Maaltu jira asirratti sheet organization unity kan jalqabaa kanarratti click goona jechuudha. Okay, asirratti click goone jira. Isaan booda fill kan jedhu kanarratti drop down kana yeroo filanne drag fill jennaani akkanatti nuuf fida. Asirratti isinitti mul'ata. Kana gad qabne bifa kanaan drag goona jechuudha. Maaltu jira jechuudha. Drag fill yeroo jenneen copy dha godha. Seelii kana copy dha godha. Kana drag fill-dhaan bira kunna jechuudha. Yeroo hedduu deetiin barataan itti galmaa'ullee wal fakkaataadha. Takka namoonni hangi tokko irra galmaa'e kan itti aanu boru galmaa'uu danda'a. Isa kanaas akkuma kanaan asirratti kiliikiin godhaanii asirratti drag fill kananiin qaba. Bifa kanaan drag fill in godha jechuudha. Kan itti aanu asirratti click godha. Tun kan itti aanu ID'n barattootaa increment taati deema dabalaa deema jechuudha. Asirratti click nin godha. Fill jedhanii drag fill bifa kanaan akkanatti drag nin godha jechuudha. Maaliin godha? Fill serious jechuun dabalaa akka deemuuf jechuudha. Isarratti click yeroo godhe dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu ID kun kan sirrii bifa kanaan guunnaa
Kanaaf iddoo kanatti garaagarummaa nuti adda baruu qabnu fiil seeriyees kan jedhu dabalaa waan deemuuf kan fayyadamnuu fi diraag inda fiil jechuun seelii hunda wal fakkaataadhaan qophii godhuu jechuudha. Wantoota akka orgaanaayzeeshinii fi enroolment deetii kan kana fakkaatanii maqaan asirratti ni barreessinaa. OBS yaanee umrii barataa ni barreessinaa, tokko tokko date of birth ni barreessina jechuudha. Enrollment status 2015. Ammas isuma kanarratti jechuudha hoomii irratti diraag fiil kana qabee diraagiin godha jechuudha. Gadoo barri wal fakkaataa waan ta'eef maaliin jedhanii koppii seel kanaan godha. Intiriiyir kan wal fakkaatuuf isa kanallee maaliin fayyadame jechuudha. Fiil diraag fiil bifa kanaan godha. Kanaas bifuma kanaan ni guunna jechuudha. Disability status irraniin dhufa. Kanaas bifuma kanaan fiil diraag fiil not disabled jennee tooftaa kana fayyadamne keessaa disable kan ta'e yoo jiraate immoo jijjiiruu dandeenya jechuudha. Orfaan illee bifuma kanaan fiil goonee diraag fiil bifa kanaan fayyadamne kan keessaa orfaan ta'e yeroo qusachuudhaaf jechuudha tiruu jennee guutuu dandeenya. Kan itti aanu language of instruction, media of instruction kan jedhu kana asirratti kilik godhee fiiliin godhaa bifa wal fakkaatuun diraag fiil media of instruction kan biraa yoo jiraate jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kan goohoo malloon yes kan akkanaa kanaas diraag fiil kana fayyadamne keessaa wantoonni wal hin fakkaanne yoo jiraatte jijjiiraa information sirriidhaa asirratti guunne jechuudha. Phone number ni guutama. Okay, kan itti aanu transport assistance phone fi wantoonni akkanaa jiran jechuudha. Average score kan kana fakkaatan ni jiranii bifa kanaan qindeessuu dandeenya jechuudha. Tooftaa salphaadhaanii garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Ragaa kana guutee fixaa jennu maqaa barattootaatis kan faazarii isaanii dabalatee wantoota hunda bifa kanaan guunnee fixaa jennu. Kanaaf iddoo kanarratti dhufnee save as jennaani iddoo barbaannetti cloud kan jedhu kanarratti hin goonu online storage dha kuni. My documents keessatti local storage tokko barreessuu dandeenya jechuudha. Kana save jennaani mobaayilii keenya irratti my documents keessatti save ta'ee jira. Bifa kanaan beessine tooftaa salphaadhaan riisoorsii harkaa qabnu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Asirra karaa garaagaraa fayyadamuu dandeessu. Tooftaa garaagaraa wantoota kana guutuudhaaf jechuudha. Har'aaf kana share isiniif godheetiin jira. Viidiyoo kana like godhaa, share godhaa.